Shamarka fuudhee kam jirtu jaalatamtuutaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo baga nagaa taatan hundumti keessanii jechuudha. Har'as viidiyoo haaraadhaas inni dhufee jira. Viidiyoo sun maal inni buutikii garaagaraa irra deemitan uffata garaagaraa riikardii godhee yookiin immoo fakkeenya baay'een keessanii uffata biyya arabaatitti bittanii dhuftanii baay'een keessan jechuudha uffata onlaayinii irraa anillee wantan ta'edha jechuudha baay'een yeroo baay'ee isinitti meen jira. Shaayinuun akkasumas immoo saaraa maal irraa onlaayinii fidaa turre baay'een keenya isa san jechuudha. Garaagarummaa achi qarshii achi jiruutii fi immoo garaagarummaa asitti qarshii keenyaan bitannu garaagarummaa qabamuun qabu. Eessatti rakasa kan jedhu wanta akkasitti ilaalchiseetu isinii fidee dhufe jechaadha. Yaa'u baay'een keessan argitanii turtanii viidiyoo TikTok irratti YouTube irratti hojjedhetan ture. Uffatanii onlaayinii irraa fidaa turre argaa jirtanii caammaa akkasumas immoo geexaageexii akka guchichaa gurraa waan harkatti kophatan sa'aatii kennaa namootaafis namoota garaagaraatiif namoota hedduudhaaf gara sa'aatii 50 oliitaaf fidee dhufe jechuudha gara biyyaa. Inna isa isatti miti kan gaabbe garuu maal seetanii wantoota akka guchichaa gurraa yookiin wanta harkatti godhatan mormatti godhatan waan akkasitti irratti odoo hin taane caammaa fi akkasumas immoo uffata jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba uffanniif caammaan jechuudha akka biyya keenyatti fi biyya keenyatti qarshiin ittiin binnu fi biyya ormaatitti qarshiin ittiin binnu jechaadha. Kanaafuu waan tokko isiniin jechuu barbaada. Keessattuu warri Dubaay jirtan warri biyya Arabaa kamiyyuu jirtan jechuudha uffata achitti hin bitina. Ani uffata hedduun fidee jira argitanii jirtanii jiinsii garaagaraa fidee caammaa garaagaraa lakkoofsan qabu caammaan ani fidee lakkoofsa qabu ani uffanni ani fidee jechuudha uffata hedduu fidee dhufee jira biyya Arabaatii sababni isaatis yaa'u tokkoffaa asitti yoo dhuftan maal seetan akka ta'e beektanii qarshiin isa sassatu biyya ogaltan jechuudha qarshiin isa sanna waan taaneef akka barbaannetti ofii keenyaaf qarshii keenyaa itti baasnee bitachuudha waan biraatti ittiin goona jechuudha argitanii miti inni lammataa immoo jechuudha. Mana keessa teenyeeti waan ta'eef kan ajajannu jechuudha. Uffanni Itoophiyaa keessatti maaltu uffatamaa jira? Amma fakkeenyaaf uffanni nan itti fidee dhufe biyya Arabaati baay'een isaa faashiniin isaa kan darbe jechuudha. Asitti uffatamee kan darbe jechuudha. Maaliif mana keessan ta'a biyya Arabaatitti waan ta'eef uffata butikii garaagaraa jiru yookaan immoo uffata namoonni uffatanii deeman hin argu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu caammaan ani fidee dhufe uffanni ani fidee dhufe hundumtuu uffatamee jira jechuudha asitti. Kanaafuu viidiyoo gabaabaadha kan waraabee hundaa miti natti galgalaa'ee uffata hedduu babbareedatu jira dhugaa isiniin jedhaan uffata babbareedaa qamisittuu surree caammaa wanti keessatti caammaa jechuudha lakkoofsa 40 ol warri godhatan jechuudha lakkoofsa 40 ol warri godhatan achuma fidadhaa kottaa isiniin jedha caammaa. Keessattuu caammaa kiftii osoo hin taane caammaa kee gudduu shifinii osoo hin taane kan ispoortii sinikerii osoo hin taane qodaa warri baay'isanii godhatan achuma bitadhaa kottaa isiniin jedha sababni isaatis ani fakkeenyaaf lakkoofsi kiyya guddaa waan ta'eef iddoo baay'eetti hin argadhu jechuudha. Butiikuma arge hundumatti hin argadhu meebii markaatutti argachuu hin danda'a malee caammaan atti ta'u jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi 40 kan ta'e 40 ol kan ta'e achumatti bitadhaa kottaa isiniin jedha inni biraa maalidha? Uffata onlaayinii irraa fidatina. Sababni isaa gatiin isaa ol ka'aa miti onlaayinii irraa waan jedhu
garuu ta'us asiin wal qixaa miti. Tokkoffaa faashiniin isaa kan darbeedha jechuudha. Inni lammaffaa immoo uffanni nuti uffannu jechuun uffanni amma nuti finnee achi finnee dhufnu faashiniin isaa kan darbe yookaan immoo duruu uffatamee jira jechuudha. Ndaganaa nu immoo asitti uffanna jechuudha. Erga biyyatti gallee boonne kanaafuu kaameraan keemataa jira ifa. Kanaafuu jechuudha. Caammaa asitti bitadha. Uffata asitti bitadha isiniin jedha. Waan akka sa'aatii maybe kaargoo warri godhatan jechuudha. Kaargoo warri godhatan mi'allee fidachuu dandeessu. Like jira wanti hundumtuu jira. Fedhiin qaban turan kaleessa riikardii godhatan maashinii garaagaraa maashinii shunkurtii bunaa maal riikardii viidiyoo waraabuuf ture. Garuu namichi naaf hin eeyyamne sanii fannise malee zooree qarshiin isaa tokkuma jechuudha. Waan isin ajaa'ibu keessaa yeroo kan kiiloo kaffaltanitti yeroo kaargoo kaffaltanii baastanitti jechuudha gatiin isaa tokkuma ta'a. Kanaafuu warri bitanii jirtan mi'a keessaniin gatiin fidadhaa koottaa. Warri garuu uffata kana booddee bitachuu barbaadan caammaa garaagaraa warri bitachuu barbaadan caammaa akkuma isin jedhu lakkoofsa 40 gadi warri godhatan 38 39 37 sanii gadi warri godhatan achitti bitatina biyya keessanitti kan barbaadan jechuudha. Online irra kan caalu dhugaa isin jedhani jechuun akkanatti jira jedhee yaadne beektanii baay'ee yeroo baay'ee akkuma isin argaa turtan online irratti isin argisiisan ture wannan fide እና babbaree ani asitti irra caalaan si'a beektanii Dubaayitti waan gaarii bituu natti fakkaate isin galee miti. እና online dhaan gaafa fiddan immoo maybe gabaan jiraachuu danda'a. Gabaa yeroo baatanii jettan warri ala hojjetan keessattuu argachuu dandeessan gatii xiqqaadhaan gatii gadi bu'aadhaan jechuudha. Garuu normaalii amma akkanumatti suuqii deemnee binne yoo jettan argachuu hin dandeessan. Kanaafuu wanti nan isiniin jechuu barbaadu biyyatti galata bitadha. Uffanni as jira dhugaa isiniin jedhan. Qamisii babbareedaan, caammaa babbareedaan, surree babbareedaan as jira bakka biyya keessa jira. Kanaafuu biyyatti galaa bitadha isiniin jedha. Baay'een keessanii miini meeqa mi'a eessatti bitannu komentii garaagaraatu jira dhugaa isiniin jira guyyaadhaan garuu isiniif hin deebisu guyyaadhaan dhiifama naaf godha. Akkanatti yeroon viidiyoo waa'ee mi'aa yookiin waa'ee uffataa hojjedhu isiniif hin deebisa waan ta'eef jechuudha. Miinis jira wanta si dhabame Virex wanti keekii itti godhatamu wanti hundumti isa kaleessa keessa deemaa tan laalaa oole garuu riikardii yookiin immoo viidiyoo gochuudhaaf naaf hin eeyyamne jechuudha namichi. Kanaafin inni viidiyoo waraabin jechuudha. Yaa hunduma isaaniitti miti kan fedhiin qabne namni fedhiin qabne jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu wanti nan isiniin jechuu amma ta'e tokko isin argisiisuu hin danda'a viidiyoo caammaa fi boorsaa wanti hin jiru akkuma walii galatti wanti biyya keessa hin jiru jechuudha. Uffata jibbitu dhugaa uffata hedduu babbareedutu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu biyya keessanitti galaatoo uffata bitadhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif biyya keessayyuu babbareedaatu jira. Yeroo isin galtanitti faashiniin isaan darba jechuudha. Yeroo isin fiddanii dhuftanitti yeroo isin bittanii waggaa tokko waggaa lamaatti teechistanitti faashiniin isaa hundumti isaa uffanni ani asitti uffachaa jiru hundumti isaa uffatamee jira. Dhugaa isin jedhaan ergan as dhufee hin bitadhe uffata kan. Kanaafuu hundumti keessaan uffata achitti bittanii hin dhufina isiniin jechuu barbaada. Maaliif tokkoffaa gatiin ol ka'aadha. Gatii xiqqaadhaan miti kan bittan. Inni lammaffaa immoo asitti yoo ta'e faashiniin isaa akkuma isiniin jechaa jiru faashiniin isaa hin darba jechuudha. Egaa hordoftoota chaayinaalii kootii hundumti keessanuu nagaa isin gaafadhee jira. Galatoomaa nagaan tura amma kana wajjin turtanii waan daawwattaniif jechuudha. Viidiyoo kana booda dhufu immoo ilaala. Viidiyoo uffata riikardii isiniif godheen jira jechuudha. Galatoomaa yeroo jalqabaatiif gara chaayinaalii kootii warra dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadxu godha yeroo hundumaa viidiyoon akkasiin bira ga'u gochuun dandeessanii namoota biraatiif sheerii godhaa sinan jaaladha. Ciao. ከላይ ደግሞ እንጣላ ያምራል ከመስቀያው ቦዲ ላምጣ ቦዲ
ነጭ ያለበት ነጭ ሰፋ ያለች ነገር ስትሽ ነጭ በጣም ታኩ አቤት ሸም ባለፈው ሽጬው ያላወጣ ነው ሸሚዝ እኮ አለ ሲዛው ቲሸርቶች እስኪ ፈልግ ወይ አባ ለብስካ እስኪ አለ በቃው ልከኝ ያምራል እሱ ግን እሱ ነበር የሚያምር። አዎ እሱ ነው የሚያምረው። ሌላ ቦታ ነው በቃ